Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota WSM Entertainment yeroo dheeraaf walirraa bannee turre hadda deebine daa'imman suuraa irratti argaman kana wareegama daa'imman kana gadda guddannatti dhagahamee duguuggaa sanyummaa jedhama gochi akkanaa kun jechuudha hojjettuun daa'imman akkanatti ajjeesuun isii baay'ee na gaddisiiseeni maaliif ilmi namaa akkanatti ajjeefamuun baay'ee nama gaddisiisaa daa'imman harki isiidha daa'imman kana qalee ajjeese dhugaa namni isiintu sammuu qabdillee natti fakkaatu daa'ima ofii abbaan waa hedduutti miidhamee bu'aa bahee hedduutti ce'ee daa'ima ofii guddifata rakkoo akkanaa kun mana ማየ እግዚአብሔር ያጽናዎት ሁለቱ ህፃናት ሲገደሉ ባጠገብ ነበሩ በርግጥ እናትና አባት ስራ ላይ ነበሩ እርሶ ግን ባጠገብ ነበሩ እንደው ወደ እውነቱ ለመድረስ የሆነውንም ለማወቅ ምን እንደተፈጠረ እንዲነግሩን ነው ካንዛኔ ወደዚህ ያቆምነው እግዚአብሔር ያጽናዎት በቅድሚያ ምንድነው ግን የተፈጠረው እንግዲህ በሰዓቱ ያው ጧት ላይ ነው ጧት አካባቢ ላይ ነው ሰዓቱ እንደሆነ ማላቀም ብዙ ጊዜ